Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle sudah isa gara bintu dana damsun gochi apa nama hindu banes edukan apa Rusinittama odu wajjin ansrai sabatim Odu keenya jalqabaatiin duula Twiiteraa mata duree cabiinsa mirga namoomaa Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhuun roobii boruu geggeeffamuufi torbaaniin dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuu fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hooggantoota biyyoota addunyaa biratti dhageessisuuf kan adeemsifamu duulli Twiiteraa roobii boruu gurraandhala 2022 mata duree cabiinsa mirga namoomaa Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu jedhu adeemsifamuufi duulli kun miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kanneen akka ajjechaa jumlaa reebicha gudeeddiim manneen uummataa gubuu lammiilee buqqisuun beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabsisuu kan kaayeffatedha. Waraana Eertiraa milishaa fi humna addaa Amaaraa Oromiyaa keessa seenuun Wallagga giddu galeessa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti ajjechaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru balaaleffachuuf akka dhaabbatu kan gaafatu duulli Twiiteraa kun Roobii boruu gurraandhala 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 2 jalqabuun ni adeemsifama. Duulli kun hawaasni fi dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, Ameerikaa, UK, Chaayinaa, Raashiyaa fi kanneen biroo rakkoo fi gaaga'ama namoomaa ummanni Oromoo keessummeessaa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennaniif yaamichaa fi dhiibbaa taasisuuf duula qophaa'edha. Akkuma kanaan dura uummanni Oromoo fi qaamonni mirga ilmaan namaatiif quuqaman hundi duula kana irratti hirmaachuun qooda isaanii akka bahan qindeessitoonni duulichaa dhaamaniiti jiru. Adeemsi marii biyyoolessaa Abiy Ahmad waraana waliin Itoophiyaa kan dheeressuudha jedha ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Komishinii marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa hundeessaa jiru ilaalchisuun ibsa kan baase ajajni olaanaan ABO haala amma jiruun mariin kun waraana waliin Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane caalatti waraana kan hammeessuudha jedhee jira. Bal'inni isaa itti aanee dhiyaata. Mirga ummata Oromoo hidhannoon kabachiisuu mootummaa Itoophiyaa wajjin wal'aansoo hidhannoo taasisaa kan jiruu fi Oromiyaa keessa bal'inaan kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa adeemsisuuf adeemsa irra jiru ilaalchisuun ibsa baaseen adeemsi kun waraana waliin Itoophiyaa kan xumuru osoo hin taane kan hammeessuudha jedhe. Waraana waggaa 3f Oromiyaa keessatti ji'oota 15f ammoo Tigraay keessatti adeemsifamee gaaga'ama namoomaa fi yakka waraanaa hordofsiise booda bulchiinsi Abiy Ahmad marii biyyoolessaa adeemsisuuf komishinii marii biyyoolessaa hundeessuun adeemsa komishiinaroota muuduu irratti argama. Komishinii marii biyyoolessaa mootummaan hundeessuun paarlaamaan raggaasisee karaaf yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataatiin eeruun komishiinaroota walitti qabamuun adeemsa calallii irra kan jiru yoo ta'u komishinicha mootummaan hundeesse wajjin wal qabatee walabummaan isaa gaafii keessa jira jedhamuun komatamaatii jira. Adeemsa marii biyyoolessaa kana ilaalchisuun ibsa kan baase ajajni olaanaan ABO adeemsa kana keessatti wal amantaan waan hin mul'anneef gaagama caaluuf biyya saaxila jedheetii jira. Marii biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'e adeemsisuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban kan eere ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo lolli bakkeewwan akka Oromiyaa lixaa naannawa Gidaamii, kibba Oromiyaa Gujii, giddu galeessa Oromiyaa Shawaa kaabaa fi lixaa, kaaba Oromiyaa Wallo akkasumas daangaa Amaaraa fi Tigraay bakkeewwan akka Abaalaa, Maayitsaa Barrii, Tsagadeef Shiraaroo keessatti adeemsifamaa jiru waliigaltee irratti hundaa'uun dhaabbachuu akka qabu akeekkachiiseetii jira. Itti fufuun dhiibbaa Eertiraa dhaabsisuu fi humnoota ishee Oromiyaa keessaa baasuu hidhamtoota siyaasaa guutuu biyyattii keessa jiran hiikuun bakka hundatti daandii gargaarsaa saaquu labsii shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF irratti labsame kaasuu fi komishinii marii biyyoolessaa walaba ta'ee fi qaama hunda biratti fudhatama qabu hundeessuu qaban jedheetii jira. Ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti xayyaara waraanaa nammaleessaa fayyadamuun haleellaa raawwataa jira yoo jedhu harka tokko waraana adeemsisaa harka kaaniin marii fi nagaa biyyaalessaa jedha jechuun adeemsa mootummaa Itoophiyaa qeeqe. Kaayyoon mootummaan Itoophiyaa marii biyyoolessaa kana qabateef tokkummaa keessoo isaa cimsuu fi deeggarsa biyyoota lixaa irraa argachuuf jechuun waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kana keessatti eereetii jira. Humnoonni mootummaa federaalaatiin lolaa jiran marii biyyoolessaa kana irratti ni hirmaatu wanti jedhu ifaan ifatti dubbatamuu baatus ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad addi bilisummaa uummata Tigraay wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban Associated Press kan gabaase yoo ta'u hoogganaan humnoota Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafii fi deebii BBC New Hours waliin taasiseen mootummaa Itoophiyaa wajjin karaa alkallattiitiin marii taasisaa jirra jechuun isaanii yaadatama.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota baadiyyaa kudhanii ol keessatti lola walitti fufaa banameen hanga ammaatti lubbuun dhalattoota Oromoo baay'ee kan darbe yoo ta'u manneen maatii gandoota shanii olii guutumaan guututti barbadeeffamuun hadiyyoomu namni OMN dubbisee himeeti jira. Gandoonni aanichaa kanneen akka Saammoo, Ilaammuu, Cidhatti, Harar Jaarsoo, Harar Saammoo fi Gabaa Amuusii guutumaan guututti kan barbadeeffaman ta'uu jiraattonni OMN'tti himaniiti jiru. Yaada jiraattota bu'uura godhachuun gabaasa bal'aa Muhammad Faantaallee isinitti himamu. Weerara bara 1883 raawwateetu irra deebiin mudatee jedhuun hawaasni Oromoo aanaa Amuruu fi Jardaa Garraa sababa lola finxaaliyyaa maratiin buqqaafaman. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota baadiyyaa kudhanii ol keessatti lola walitti fufaa banameen hanga ammaatti lubbuun Oromoota baay'ee kan darbe yoo ta'u manneen maatii gandoota shanii olii guutumaan guututti barbadeeffamuun hadiyyoomu namni OMN dubbisee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti gandoonni gubatan Saammoo, Ilaammoo, Cidhaatti, Harar Jaarsoo fi Harar Saammoo akkasuma Gabaa Amuusii kan jedhaman yoo ta'an tibba jalqaba gandi kun weeraramu hawaasni gandichaa ijaaramuun ofirraa ittisuuf yoo yaalu humna dabalataa fi meeshaa waraanaa gurguddaadhaan itti dhaquun manneen abbootii warraa gandoota kana keessa jiran hunda barbadeessuun namoonni sababa umriitiin baqachuu hin dandeenyes mana keessatti gubamuu isaaniidha. Maddi keenya kun kan himu obbo Kabaa Toleeraa manguddoo ganna 70 kan ta'an mana ofii keessatti gubaman kan jedhu maddi keenya kun obbo Gabulaa Qocee margaa baay'isaa fi Fufaa Toleeraa ammoo qabamanii dararaa hamaa booda ajjeefamuu sirrittan quba qaba jechuun himamu. Gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu, Migir Joojoo, Lummaa, Shonkor jedhaman keessatti ammoo hawaasni sodaatee buqqa'ee waan ba'eef finxaaliyyoonni Amaaraa kunniin lola malee seenuun saamicha guddaa raawwatanii midhaanii fi qabeenya hunda fe'achuun gara qe'ee ofitti deebi'an jedhama. Seenaa keessatti weerarri akka kana bara 1883 keessa sababa nugusaaf bitamuu diduutiin lola uummata keenya irratti banamee tureen inni kunis wal fakkaata kan jedhu maddi OMN kun ajjeechan suukanneessan qaama namarraa muruu fi jiraatti nama fannisuu aanaa Amuruu keessatti raawwatamaa jira jedhama. Barri kun bara gada aanaa Amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu fi kanneen akka Amuruu jaartee kana qabatee wantoonni sisirriin saba keenya irratti miidhaan gurguddaa fi kan bara 1883 nurra deebi'amee kan hojjetamaa jirudha kan nuti beekaa jirru kan nuti argaa jirru. Fakkeenyaaf gandoota aanaa Amuruu jala kanneen akka ganda Saammoo, Ilaammoo, Jaaboo, Doobban, Cidhatti, Gabaa Amuusii, Harar Jaarsoo fi Harar Saammoo, Gurraa, Siiddan jarreen kun guutummaa guututti warreen buqqaanii osoo hin taane kanneen gubamanii jiranidha. Kun ta'ee osoo jiru immoo fakkeenyaaf gandoonni guutummaa guututti buqqaanii jiran kan manni isaanii duwwaan dhaabbatee jiru Migir Jooji, Waalliidha, Lummaadha, Makkannoo warreen akkasii kun immoo kanneen Daammi, Shokee, Conkor, Aradda Faaqii fi Meexxii Sooree kanneen jedhaman immoo kanneen buqqaanii jiranidha. Garuu manni isaanii osoo hin gubatin jiru. Finxaaliyyoonni akka suukanneessaa kana raawwachaa jiran leenjii fi meeshaalee waraanaa ammayyaatiin guutamanii jiraachuu kan himu maddi keenya waggaa tokko dura maqaa nagaa eegsiftoota jedhuun kophaatti filamanii Amaaronni mootummaadhaan leenjifamaa akka turan himam. Leenjii kana booda humni dabalataa naannoo Amaararraa ergamuuf keessa beektotarraa odeeffachuu himuudhaan ajaja mootummaa fi harka loojistikii mootummaatiin kan socho'an ta'uu dubbatama. Lola sabaa fi saba gidduutti ka'e fakkeessuuf finxaalayyoota Amaaraatti fayyadamaa jiru kan jedhu maddi keenya kun harka lafa jalaatiin ammoo mootummaan tajaajila fayyaa fi nyaataa isaaniif taasisaa jiraachuu akka quba qaban himam. Gandoota lolli keessa jiru kan humna finxaaliyyoota Amaaraatiin booji'aman keessatti bakka uummanni Oromoo baqatee bahee jirutti bulchaan aanaa Amuruu obbo Balaayii Goshuu fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaqanii hawaasa mariisisuun nagaa isaanii deebi'anii galanii jiru. Ergasiyaasis midhaan daakamaa fi zayitam humnoota finxaalayyii kanaaf erganii turan kan jedhu maddi keenya kun maaliif ta'a jennee yoo gaafannu humnoota nageenya mootummaaf ergine jechuun deebii nuuf laatu jechuun komatu. Qabata daamuu biyyoo arraabu jechuun kan mammaaku namni OMN dubbise kun maqaa shanee qulqulleessuu jedhuun ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaasuun akka waan maddi rakkoo federaalizimii sabdaneessaa ta'etti sababeessuuf adeemu jechuun himama.
Bakki weerarri finxaaliyyi Amaaraatti adeemsifamaa jiru kun daangaa Oromiyaa fi Amaararraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 30 kan fagaatudha kan jedhu maddi keenya kun gandoota baadiyyaa aanaalee Wallagga Bahaa hedduus qabachuun gara Horroo Guduruu Wallaggaatti ce'uu isaanii himama. Horroo Guduruu keessaa aanaa Jardaagaa Jaarteerraan Wallagga Bahaan ammoo karaa Bureerraan cabsanii seenaa kan jiran ta'anis humni ittisa daangaa Oromiyaa maqaa poolisii fi milishaatiin ijaaramee jiru hundim ajaja malee sochoonu jechuun magaalarra qubsiifamanii osoo ta'anii uummanni Oromoo gandoota baadiyyaa ammoo weeraramaa jira jechuun komii qaban OMN itti himan. Oduma naannichaatiin wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa hojjaan Oromiyaa lixaa keessatti namoonni sababa walitti bu'iinsaatiin buqqaan 250 deeggarsa namoomaa barbaadu jedhem. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu fi Wallagga lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin lammiileen 1000 lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uu kan eere ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Wallagga Bahaa fi lixaa keessatti qofa lammiileen 250 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan ibseeti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Ochaan ibsa kana kan baase wiixata kaleessaa Majjii 31 bara 2022 yommuu ta'u sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee kanneeniif deeggarsi namoomaa dhaqqabaa kan jirre ibseeti jira. Naannichatti hanqinni midhaan nyaataa daa'immanii fi haadholii harmoo isan muudachuun haala yaaddessaa keessa jiran kan jedhe ibsi waajjira qindeessaa mirga namoomaa yoo inni kun barattoonni 1000 lakkaa'aman ammoo barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru jedhe. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa fi faannoon Amaaraa daangaa ce'uun weerara lammiilee nagaa irratti bananii namoonni 100 lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u manneen jireenyaa uummataa gubachuun qabeenyi guddaan saamameeti jira. Gama biraatiin ammoo hongee kutaalee Oromiyaa akka Baalee Bahaa, Gujii, Boorana, Harargee fi kanneen biroo keessatti mudatee miidhaan horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoota irra gahee babal'achaa jiraachuu eeraa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun. Godina Harargee Bahaa aanota 11 keessatti namoonni 600 fi 27 tajaajila bishaan dhugaatii hatattamaa kan barbaadan yoo ta'u beeyladoonni 200 fi 60 ta'an sababa hongee naannichatti bu'een dhumanii akka jiran gabaasaaleen dhimma kanaan wal qabatanii bahan ni mirkaneessu. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Humni waraanaa Biltsiginnaa aanaa Boosata kaambii Soogiddoo jedhamu keessa qubsiifame jiraattota aanichaa irraa meeshaa hiikaa jiraachuu himame. Aanaa Boosata gama daangaa naannoo Amaaraa finxaaliyyii fi leellistoonni sirna durii lafa weeraraa kan jiran yoo ta'u meeshaa jiraattonni ittiin daangaa eeggatan waraanni Biltsiginnaa irraa hiikuun hawaasni rakkoo hamtuuf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himaniiti jiru. Oduma wal qabateen godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti finxaaliyyiin Amaaraa manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubaa jiraachuun himamee jira. Gabaasa dabalataa Muhammad Faantaalleetu qindeesse. Humni waraana Biltsiginnaa aanaa Boosat kaampii Soogiddoo jedhamu keessa qubsiifame jiraattota aanicharraa meeshaa hiikaa jiraachuun himame. Aanaa Boosat gama daangaa naannoo Amaaraan finxaaliyyii fi leellistoonni sirna durii lafa weeraraa kan jiran yoo ta'u meeshaa jiraattonni ittiin daangaa eeggatan waraanni Biltsiginnaa irraa hiikuun hawaasni rakkoomtu saaxilamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Gama biraatiin hidhaan manguddoota irratti xiyyeeffate naannichatti hammaatee jira. Aanaa Boosat ganda dhaddachaa iddoo Heexoo jedhamutti manguddoota 30 ol qabuun kaampii waraana Soogiddoo erga geessanii booda tibbana magaalaa aanichaa Oolanchitiitti hidhanii jiraachuu OMN odeeffateera. Kanaan duras ijoolleen teessan bosona jiru. Akka dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii fi uummanni ammoo mootummaa Biltsiginnaa irratti fincilu kan godhaa jiru isin jaarsolii biyyaati jechuun manguddoota hidhaa kan turan yoo ta'u tibbanas manguddoota 30 hawwataa fi qeerroowwan hedduu ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa jiru. Odeessa birootiin jiraattonni aanicharraa dubbifnem aanaa Boosat waraanni sirnichaa galma waaqeffattoota Soogiddootti argamu humnaan cabsee seenuun dargaggoota galma waaqeffannaa Soogiddoo keessa jiran qabanii reebicha cimaa irratti raawwachuun hidhaa jiru jedhu. Aanaa Boosat ganda dhaddachaatti manguddoota fi haawwan qaqqabuun waraanni Biltsiginnaa ilmaan keessantu bosona keessan lolaa jira. Hanga ilmaan keessan bosona keessa galanitti nagayaan jiraachuu hin dandeessan jechuun waraanni kaampiichitti ijaarrate hawaasa goolaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Waraanni kaampii Soogiddoo jedhamu keessa qubsiifame dubartootas gudeedaa jiru kan jedhan maddeen haalli nageenyaa aanaa Boosat jiru hedduu yaaddessaa ta'uu himu. Walumaa galatti goolinsi waraana Biltsiginnaatiin hawaasa irratti raawwatamaa jiruu fi meeshaa uummanni finxaaliyyii Amaaraa daangaa ceetee dhuftu ofirraa ittiin ittisu uummata irraa hiikuun ammoo hawaasa keessatti yaaddoo guddoo uumee jira.
Oduma walqabateen godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti finxalayyiin Amaaraa manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubaa jiraachuun himame. Guyyaa kaleessa ammajjii 31 bara 2022 qofam manaa fi qabeenya qonnaan bulaa 50 ol ta'uun gubanii oolan kan jedhu jiraatan naannichaa odeeffannoo karaa keessotiin nuuf qoodem manneen jiraattotaa gubuun ammas cimee kan itti fufe ta'uu hima. Akka ibsa madda keenya kanaatti qaamota sadiitu hawaasa kana dararaa jira. Tokkoffaan finxalayyi Amaaraa aanicha keessatti argaman bulchaa aanaa sanaa dabalatee lammaffaan fannoo fi sadeessoon qaamota mootummaa bilxiginnaa deeggarsa hidhannoo fi rasaasan utubaa jiranidha. Finxalayyiin Amaaraa Oromiyaa keessa jiran fannoo wajjin wal ta'uun hawaasa rukuchiisaa jiraachuu kan ibsu odeeffannoo nu dhaqqabe. Bulchaan aanaa daannoo fannoo hidhachiisuun manneen qonnaan bultoota ibiddaan gubsiisuun qe'ee fi qabeenyarraa buqqisaa jiraachuutu addeeffame. Humni fannoo hidhate ammoo deeggarsa mootummaa bilxiginnaatiin aanicha seensifame hawaasa irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa fi qabeenya jiraattotaa gaagaa jira. Yaaliin bulchaa aanichaa qunnamuuf taasifne nuuf hin milkoofne. Oduu keenya biraatiin humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti muddamni guddaan deebi'ee dhalate. Waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahu hordofee sochii waraanaa gama lamaanuu hanga tokko qabbanaa'ee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa irra deebiin muddama guddaa keessa galuun ibsamaatii jira. Gama biraan lolli Affaar gama kaabaatti taasifamaa jiru ammoo akkuma itti fufetti jira. Gabaasa dabalataa qabna. The United Nations continued calling on Ethiopian authorities to release its Waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahu hordofee sochii waraanaa gama lamaanuu hanga tokko qabbanaa'ee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa irra deebiin muddama keessa galuun dhagamaati jira. Walitti gaarreeffannaan loltoota Biltsiginnaa fi humnoota Tigraay kun kan dhalate eega humnoonni Tigraay addoota waraanaa adda addaa irratti sochii taasisan dabalanii boodas jedhameeti jira. Tibba kana humni dabalataa Tigraay addoota waraanaa akka Gondar Kaabaa, Sokotaa, Walqaayitii fi karaa Raayyaa irraa loltoota gara waraana Biltsiginnaatti siqsuun qubachiisuu isaanii fi kunis muddama banaa kanaaf sababa ta'uu akka hin oolle maddeen keenya waraanaa dabalanii himaatii jiru. Addoota waraanaa kanneen irratti sababa muddama uumamaa jiru kanaatiin yeroo kamittuu waraanni guddaan dho'uu akka danda'us gama lameen irraa odeeffannoo waraanaa argame kan argisiisu ta'uu maddeen keenya waraanaa dabaluun himaniitii jiru. Hoogganaa waraana Biltsiginnaa Kaantaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbii dhiyoo kana dubbatanii qophii waraanaa boqonnaa lammaffaa taasisaa jirra yoo jedhan komaandi poostiin loltummaa Tigraay ammoo haleellaa kamiyyuu qolachuuf qophii ta'uu tibbana ibseetii ture. Oduma wal qabateen ammoo lolli Affaar gama kaabaatiin taasifamaa jiru akkuma itti fufetti jira jedhame. Torbee tokko dura Affaar gama kaabaa aanota akka Aba'aalaa, Eribtii, Daalolii fi Konabaa jedhaman keessatti kan eegale lolli kun ammallee babal'atee itti fufee jiraachuu maddeen keenya waraanaa himaatii jiru. Waraanni humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana Biltsiginnaatiin deeggaramu gidduutti taasifamaa jiru kana ilaalchisee gama lamaanuu deeggarsa uummataa argachuu isaanii ibsaatii jiru. Waraanni Tigraay uummanni Affaar haala gaariin nu simate yoo jedhu faallaa kana ammoo Biltsiginnaan naannoo Affaar magaalota garaagaraa keessatti humnoota Tigraay mormuun hiriira taasisaatii jiru. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa tibbana BBC'f kennan keessatti lolli kun kaayoo murtaa'aa yeroo gabaabaa keessatti xumuramuudha jechuun kan yaadatamu yoo ta'u naannoon Affaar gama isaatiin waraana kana keessatti uummanni 200,000 caalu gaagama namoomaa hamaa ta'eef saaxilamuu ibseetii jira. Lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa Naajiraan jedhamu keessatti hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa jiraachuu OMN itti himan. Manni hidhaa lammiilee Itoophiyaa keessatti argaman kun daangaa biyya Yemenitti dhiyoo kan taate magaalaa Naajiraan mana hidhaa Naajiraan keessatti argamu gabaasa dabalataan Imaa Umartu qindeesse. Lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa Naajiraan jedhamu keessatti hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa jiru. Biyya Yemenitti dhihootan taate magaalaa Naajiraan mana hidhaa Naajiraan irraa dhalataan Oromoo dhalootaan Baale ta'e namni maqaan isaa Hussein Beeltuu Gurgurruu jedhamu odeeffannoo OMN'f kenneen akka himutti ergaasitti hidhamnee waggaa 3 ol lakkoofsisnee jirra. Garuu hanga har'aatti namni nu quba qabu hin jiru jedha. Kaawwaniin adda kan isaan godhu lammiileen kun osoo karaa Yemeniin daangaa qaxxaamuranii biyya Saudi Arabiyaa seenaa jiraniiti kan gaara keessatti poolisootaan qabamanii. Hanga yoonaa imbaasiin Itoophiyaa biyya Saawudii jirus nutti hin dhufnee jiru. Daangaa kanarratti Yemanoota kontirobaandii daldala. Poolisoonni biyyattii kontirobaandii kana gaafa qaban baqattoota karaa sana yaa'u qabanii sodaachisuun akka isaan kiyyajaan ajajanii mana hidhaa geessu. Hidhaa hanga waggaa 15 dabree murtoo ajjeechaas nurratti murteessuu kan jiru. Dhalataan Oromoo kun namoota 392 achi keessa akka jiran kanneen murtii fixates bahaa akka hin jirree fi
dhukkuboota garagaraatiif saaxilamanii wal'aansa dhabuun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu hima. Udaan garratti qabamu jechuun biyya hollaa Yaman jira magaalaa jedhamtu sababni nuti amma mana hidhaa kana jirru badii takkaan alatti nama waggaa 15 qalmafaa itti kennanii sababni wanni sun itti dhufe meeshaa Yamaniin gaara keessatti ganna itti isaan fuudhanii poolisoonni warri karaa eegu sun itti aangoo argachuudhaaf jecha meeshaa san gaara keessatti qabanii nama keenya ka gaara keessa deemu kana si'achiisanii duudarratti qabanii suuraa waraabanii yoo inni kiyyaa miti kajuu taate qaama saalaa keessatti funyoo hidhanii makiinaan lafarra harkisanii inni yaaddoo sababa lubbuu ifiitiif jecha yeroo saniif kiyya ja'a telefoonaan suuraa waraabanii akkasitti warra murtii namatti kennu bira fidanii kaan waggaa 15 jedhanii kaan qalma jedhanii. Lammiileen biroo kanneen akka Somaalii, Masrii, Paakistaanii fi Baanglaafaan isaan wajjin hidhamanii kan jiran ta'uu kan himan lammiileen kunneen imbaasiin isaanii ji'a lamaan dhufanii ilaaluun kan murtii fixate baasanii kaanis karaa danda'amuun gargaaru. Nu yeroo garagaraatti imbaasii Itoophiyaatti nuuf bilbilaa jennee bilbillus argachuu hin dandeenye jedhu. Yeroo dhukkubsannee qaama wal'aansa hidhamtoota kanaaf dhaabbate garee fayyaa achi keessa jirantu dawaa namootaaf laata. Nu lammiin Itoophiyaa iddoo wal'aansaa kana gaafa deemnu ni sobduu isin warra jeeqaa jiruudha jechuun poolisii nutti yaamanii nu reebsisu. Akka meeshaa abbaa hin qabnetti nu ilaaluu jiru. Fakkeenya fayyaa dhabne warrummaa mana yaalaa keessa dalagutu nu gurraatummaa keenyan tuffii nu qabaniif jecha mana yaalaa yoggaa nu dhaynu achitti poolisa nutti oofanii fayyaalessa fayya qaba tumaa deebisaa jedhanii uleen tumanii achi nu deebisanii. Oduma walqabateen lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa manneen hidhaa akka Xariiq Alkarjii, Shumeesii fi kanneen biroo keessa jiran haalli keessa jirru obsa nu fixachiisaa jira waan ta'eef osoo lubbuun jirru qaamni dhimmi keenya ilaallatu martu akka nuuf dirmatu barbaannaa jechuun gaafachaa jiru. Waggaa tokkoo fi ji'a 8 ol rakkoo garagaraa keessummeessaa turanii dirmannaa kan dhaban lammiileen kunneen turtii kana keessatti dhibee garagaraatiif saaxilamanii wal'aansa dhabuun lubbuu namoota hedduu of biraa dhabuu yaadachiisuun haala kanaan eefa nuti dhumneenuuf booyuu irra osoo nu jirru nu bira dhaabbadhaa jechuun dhaammatanii jiru. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa argamtanii fi ummanni sabni isaa Itoophiyaa ta'e warri lubbuudhaan addunyaa gubbaa jirtan dhaamsee dursan asirraa dhaammadhu. Nuti hidhamtoota Saa'ud Arabiyaa amata tokkoo fi baatii 8 gidduutti dararaa fi miidhaa adda addaatiin dararamaa turree jiru. Har'aaf garuu xumura guyyaa keenyaa kana keessatti obsa dhabnee yaadni keenyaa fi qaamni keenya osoo sammuudhaan hin du'in qaamaan du'uudhaaf guyyaa irraa qophii waan jirru. Kanaaf namni addunyaa irra teettan osoo dhiira, shamara, dhalaa, xiqqaa, guddaa osoo hin jedhinitti hundi keessanuyyuu sa'a ammaa kanarra jireenya keenyaa fi rakkoo nuti keessa jiru kan agartanii guyyaa nu duune geemii boo'icha laayifii maarroo nu erguu dhiiftanii sa'a ammaa kanarraa nu boottanii bakka jirtanii irriba dhabdanii akka nu bira dhaabbatan dursee ibsa dabarsaa keessattuu warroota as keessa jirta warroonni muqiimee jedhamtanii dhageettii uummata biratti qabda warroonni sheekolee jedhamtanii amantaa islaamummaatiin beekamtan ka uummata kanaaf dhaabbattanii sa'a 24 hin dhaabbatin kitaabni itti qaraatirri anaaf gaafe akkuma san abbaan qabeenyaa qabsaa'aa Oromooti jedhee Oromoodha wayita kaan siyaasaaf ardii guuttu ka uummata kana bira dhaabbatin Oromummaa fi qabsoon keetillee anaaf gaafe. Raaf qabannee kana fakkaatan siraa isa baa ture gamoo ogummaa kaameraa fi diitaraatiin Tuujii Muhammad Nafaana ture qophii